ejensi ummata kanaatiin yani ummata kanaafin dubbadde ejensi furan kana waan hin beekuufin sadin dubbadde ejensi oromootis baraama nuti waa'ee seeraa dubbachaa jirra waa'ee seeraa warra seeraan dhufe jechuudha dhiisati warra seeraa alaaf bochan warra baazabortiin dhufe warra gibira mootummaa biyyiif kafalu mootummaa suudiif kafaluutiitu dhumaa jiraadha isin daan kabaraati fi kaan seera alaa miti Dubaayitti Joordaanitti Suuditti akka baalaatti urgofamaa jiraadha. Ada muncul ingkat dan sila polisa muncul tak polisa tak kau jual bina muncul polisi ti saniti dawale polisi sandai te akasi lebusi barate muncul magala ijare ganda tu lukor majani ni muncul sila senduti lah kemudian le tanah sila duti lah muncul san amma muncul tun waran nanti jirti garuu manuma daam keessa jirti ilaa namni baraarin jiru ambar nama sana ajaiba warruma tiktokii fayyadamu kana isaanii wajjin ali baru nurra yoo sinirratti dhufnillee ani dhugaan gisee dubbadus dhugaa kiyyanaa beekuu qabdan ni beektaa jaalattanuu jibbittanuu waan jedhatu sararreetti isin hima na dhagaa jirtani sagaleen kiree dhageeffama inna gaama okay waan tokko sararee waniin isin himu jala furachuu qabdanis bakka gisee dubbiin jabaatte gandatti bar arda galtii bar waa roobummaa maarree kun kijiba ani nama feemasa arsii bira dhaqee feemasa harargee bira dhaqee feemama jimmaa bira dhaqee waan naa deebisan naa waan beekuufani maqaa asirratti yoon kaase ajandaa taajeeti ni beektan hunda isaanii namni gandaa sanii amma fakkeenyaaf intaltii jimmaa takka yookaan intaltii wallaggaa tokko intaltii arsii tokko rakkina keessa seentee ani ummanni sagantaa sanii yoo na cinaa hin dhaabbanne waan takka isaanirraa ol isaan jaalachuu hin danda'u intala arsii ol ani jaalachuu hin danda'u harargee ol ani kophaa keetti jaalachuu hin danda'u yoo oromummaa namummaa dhiisi ardaa ganda isaanii aanaa isaanii yoo gosti isaanii na cinaa yoo hin dhaabbanne ani kophaa kiyya gadi bahee akka maraatatti iyyuun mininkilas bakka faayidaan qabu intaltii arsii takka yoo kutaan biraatiillee wanta jee yoo illee godinni sanillee dite aanaan ganda sanii yoo hin dubbanne ani kophaa kiyya namni aanaa sanii gastii irraa wala gad darbe ani maaliif irraa dubbadha anaafis murteessaa haa jimma waatee yoo ani intalatana lubbuudhaan asoo jirtu habiraan riyuun hin jeen nagad darban yoo arsii nagad darbite hargee yoo nagad darbite shawaa taatee shawaa nagad darbite ani so kanaaf warri Suudii jirtan akkasitti hubadhaa tarii warri waldaan jiru akka afuushatti jirtan yoo jiraatte dhimma fakkeenyaaf nama dhuunfaa naa ta'uu garee naa ta'uu rakkoon sanirratti odeeffannoo nuun ga'uu dandeettan odeeffannoo yoo nuun geettan warra dhimmi ilaalutu jira gama mootummaattu jira barreessuu dandeenya bilbilee dubbisuu dandeenya gama Suudiitti rakkoon guddaan jiru namni odeeffannoon kennu summaan agarsiisa ofittummaatu jira anan rakkoon hin ga'in nama biraa maaltu na ga'eetu jira sun ta'uu hin qabu so at least miidiyaa isaa fayyadamtan isaa irra teettan waa dalagadhaa jazaa dabarfadhaa rabbi irraa waa argata namni nama irraa waa argatuufi miti kan nama gargaaru namni waan fakkeenyaaf yoo waa dalaynu saba kana irraa waa argatuufi maan galateeffatu miti yookiin haa waan kennuufi miti yookiin haa baaboon waa kennuufi miti sooshaal miidiyaa gubbatti wanni gabbaanee dubbannuuf sooshaal miidiyaan kuni nama fayyadaa odeeffannoo argatuu danda'anii Muniiriin nama itti bilbilee bu'eesseya so akkasitti hubadhaati waa'ee godaantota waa'ee baqattoota irratti hojjannaa gama Suudiitiin yeroo akka malee walxaxaa ta'e keessatti namni kumaan lakkaamu maneedhaa keessatti lafa bishaan irra yaa'u yeroo rakkoon jabaan ture san keessatti dhaabbatoota silaa itti dhiyeenyaan hojjetan keessa itti dhiyaannee hojjetaa turre waan kana hojjenneerraa akkana goonneera jennee sabatti gabbaafnee ofiin himne maaliif waan dalagan namoomaaf dalagan biyyoomaaf dalagan lammummaaf dalagan sanii ol immoo namni wanni waa dalaguuf namummaan namatti dhagaamee waa dalaga so warri achi jirtan akkasitti hubadha wanni sooshaal miidiyaa kana irratti argitan cufti immoo dhugaa miti namni dalagataaf dhayitanii namni
amantiin isin qoodee, sabaan isin qoodee, gandaan isin qoodee namni sooshaal miidiyaa fayyadamu rakkoo keessa akka isin hin buufne. So kanallee akka dhaamsatti Saudi Arabiyaa isinii dhaama kun hin agarra. Waa cufaayyuun argina hojii garaagaraa irra hojjannaa hin argina. Namoota waan kana ajandaa isin uumanii gargar isin baasanii akka biraatitti akka isin of laaltan yoo rakkatan akka mootummaan isin hin geenne warra isin godhullee agarra. Warroota akkasii sanirra illee of eegaa. Kaayyoo qabdanii kaayyoof biyya keessanii baatanii biyya nama jirtanii biyya namaatitti immoo ibaluun suni ganda kana ibaluun kun saba kana odoo hin ta'in biyyi kan isin beekun Itoophiyaan isin beeka. So maqaa biyya keessanillee tiisuu qabdanii maqaa saba keessanillee tiisuu qabdanii maqaa amantii keessanillee tiisuu qabdanii. Karaa kana irratti rakkoo guddaa kan walirraan gahaa jiru Oromoodha. Rakkoon guddaan irra kan gahaa jirullee sabuma keenya saba Oromoo kana. So wanni kun hafuu ka danda'u yoo isin dubbattani rakkoo jiru yoo dubbattani. Namoota baay'ee barreessa nama sooshaal miidiyaa kana gubbatti argu namni deebisu hin jiru. Maqaa namaa dha'uun barbaadu warruma Islaamaa fuloora jajjabaa qabu waa'een saniin hangalchu warra jedhutu jira. So akkas akka hin taane bakka jirtanitti yeroo cufa rakkoo haasa'u jechuu miti. Hawaasummaa irrallee haasayaa yeroo bashannanuu barbaadanillee karama shari'aan teessan isiniin ayyamtuun kan namallee xiqqeessine kofillee xiqqeessine amantii namallee kan tuyne fayyadamuun bareeda jedha galatoomaa. Namni yaada qabdan yookiin gaafii qabdan yoo jiraattan. Gaafii tokkoon si gaafadha. Isin akka mootummaa UN mootummaa addunyaa hojiidhaan hojjettanii akka Afrikaa bahaatti hojjettanii ani nama dhuunfaa garuu akka gareettuu hanqam takka waa'ee biyya Arabaa ulfaata. Akka gareetti isin baajata qabdanii maallaqa qabdanii sochii gootanii deemtanii achi mana hidhaa nama baasuu dandeessanii biyya Arabaa kana keessatti imbaasitti Beeruut haa ta'u Dubaay muummicha ministeeraatti paawara qabdan. Isinuu hanqam takka isinitti ulfaata. Atigiin namni hundi amma michoon tuni reef keessi guyyaa 15 deemu. Madaam isiiti ajjeeseeti kuftee duutee jaa. Okay, kuftee yoo duutee amma michoon tunis tareefuu san kophaa tunillee mareeftiin galle Joordaan jirti. Kuftee duutee michoo habashaa tokko marree jaan. Isiiti asoo wayii waattu michoon tuni achi naa jijjiira asoo jettu lubbuun baate achitti duutee okay duutee namuma reef keessi tanallee wanta jedhee biyyatti galchuu dhabame jechuudha. Tareefuu sanis kophaa tunis kophaa takkaillee duutee miti tuni torban lama tunis. Miyoo tana sila arra nuti namni nu bicoonaa dhaabbate akkuma Oromootii miti akka namaatii miti namnummaan aanaa isii godinaa miti aanaan isii nu bira dhaabbate mijoo tana marmaraa goone madaam isii san qabsiisne wanta godhuu hin dandeenye saddar. Kasanitti goonillee ni beekna akka Dubaayittis akka Suudiittis akka Joordaanii akka Beeruutillee jechuudha. Hawaasa dadhabaadha duba kophaa kee namooma rabbiin siif hin dareenaa jaabar nama yoo ati abbichi iyyate amma abbiyyi yoo dubbate amma fakkeenyaaf michoon arsii takka yoo duute taate yookaan michoon shawaa takka duute akka Oromootii miti ijoollummaan arsii yoo cinaa dhaabbatte waan kana dhiigee sii baasuu ni dandeenya. Yoo ijoollee hargee taate ijoolleen hargee nu cinaa dhaabbatte akka Oromoo miliyoona 50 dhiisii aanummaan takka yoo nu bira dhaabbate dhiiga uummataa kanaa baasnillee akka lammata namni hin duunellee godhuu ni dandeenya. Garuu yoo namni takka biraa dhabde ndaa'uun sin jee bargastii reetii irraa naga darbanii yoo ati dhimma nama lubbuu namaa ol ani ilmi namaa kun harree ta'e moo hay naaf galuu didee bar lubbuu ilma namaa michiyoon tun kaleessa nama tiktookii qaban tiktookii si wantaan isin godha tareefuu samtii nama tiktookii qabu nama kaleessa si dubbachaa ture arra garuu wanta jette lammaa reefki siin galle amma Abudabiitti wanta goonee karaa itti himnee Abudabii irraa nama godhee fi akkasitti wanta godhe uummata jechuudha. Tamaayyii jechuun warra eegalee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya namni tokko yoo ifiidhaaf haa taphachuu namni ni taphatanii koflaa ajandaa ni baafata. Garuu yeroo hamtuu toltuu fi hamtuu wal bira dhaabbachuun beekan hamtuu fi toltuu Oromoon hin beektu. Gaafa gammachuu waliin jirta. Gaafa geema qaban feemasni isaaniitti taaptaap godhaaf tanuma akka taaptaap godhuu tureef amma geema. Baruus nurratti dhufaa. Baruus nutis karaa keenya hin ja'an maaliif michootanaaf silaa falman baruu isaaniifillee asoo hin duunellee dhaqqabuu dandeessa. Arra yookaan bar obboleetii teeti yookaan intalaa deere teetiiti bar yookaan gosa teeti lammii teeti michoon tuni. Michoon tunis torbaanuma kana keessa dute.
نبي تمشي تناس طبعا كنا جيفانتي بس كيسي أما قال يخونو أي تيجي قالين بيني تونيلين تربان ما كان كيس ورما تربان كانت تنسي مجرد دبي مودي تونس بيروت بيني ميتيون توني إيجاي راياو توري أجرا لا توني تونس كويدا بوسينغر سيسا أما ميتيون توني ندوه نيجرتي فيا كبدي دين أبلي ورا نمتي جرتي غراغن نتوفتو كيسا سغالي دبو كينيا كيسا ميتيو أبلي ورا نمتي حاكيما كيساني منا سني ديبسان أما اللي مدام شي أجيسو دا قبلي كرتي جرتي هلكن يرفت ميتيون تودي فنيان كان سيبيلان دويتي هركا كان أبلي جرتي غرا كان كوبا ربي باسي أما اللي مر نمني توكو بوليس تي هركا كان مدام كاوبو قبديمي إنكا بابني ديبيتين ناو منا سني ديبسان تو ماني ديبسان ميتيو ديغا ستركا كان رجيرا أما أنا أقولي سيجار سينامني صديق دوي أما تونيتا برودوتي جيتين سينما تنسا أكس بربادن جتشو مجيون تون أبلي ورانم تيتي خاص بوليسي بيران لكن منا همنا دام بيرون غراغيتشي تومي أكيد توديبس إيسان منا كمي سجلتان بق إنه سيدا جيفت سيكلتي دبي مغرد منو ما إتي أما كاران داو بوني جيغا تبني yada to baba to kosila da munere roba ini wana kana da dubbat wani mali bin dubbat ne bekda namni kale